Toleka arrammoo kan waliin ilaallu maqaalaallee turre waan ta'eef har'a maqibsi maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Mata duree keenya har'aatiin maqibsi maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa ka afaan Oromoo keessatti jechoonni maqaa yookiin bamaqa booda galuudhaan waa'ee maqaa sanaa odeeffannoo nuuf kennan ibsa maqaa jedhamanii beekamu. Waa'ee maqaa sanaa kan odeeffannoo nuuf kennan maal jedhamanii waamamu? Ibsa maqaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaallu asitti Tolaan intala magaala sana jaalata. Tolaan intala magaala sana jaalata. Bakkee maqaa sanaa bu'ee isheen hin jirtu, intalli kun garuu bakkee maqaa sana bu'ee magaala ta'uu ishee kan nu ibsee eenyudha? Maqibsa yookiin bakkee maqaa galuudhaan kan nuuf ibsee magaala ta'uu ishee kan nuuf ibsuudha. Kanaaf ibsi maqaa as keessatti eenyudha? Magaalaa jechuudha. Magaala kan jedhu ibsa maqaadhaa jechuudha. Inni lammataa ani mana guddaa qaba. Ani mana guddaa qaba. Guddaa kan jedhu ibsa maqaatii yookiin immoo maqibsiidha. Maaliif bakka maqaa sanaa bu'e manichi maal ta'uusaa argisiise? Guddaa ta'uusaa nu argisiisaa jechuudha. Kanaaf maqibsii argisiisaa jechuudha achitti. Jecha jalqaba keessatti intala kana jedhu maqaadha yoo ta'u, magaala ta'uu ishee kan ibse maqibsi jennee ilaallaa jechuudha. Maqibsi bakka maqaa sanaa bu'uudhaan waa'ee maqaa sanaa ganuuf ibsee gosoota maqibsii bakka adda addaatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokkoffaa ibsa maqaa baay'ina ibsu. Ibsa maqaa baay'inaa. Ibsa maqaa baay'inaa kan baay'ina yookiin heddummina nuuf ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf barattoonni muraasni dhufaniiru. Barattoonni muraasni dhufaniiru. Ibsi maqaa bakka kanatti bu'ee barattoota kana nuuf ibsee muraasni kan jedhu jechuudha. Muraasa ta'uu isaanii nuuf ibse. Kanaaf gosoota ibsa maqaa keessaa inni tokko ibsa maqaa baay'inaatii jechuudha. Lammaffaatti yoo ilaallu asitti akka mul'achaa jirutti ibsa maqaa lakkoofsaati. Ibsa maqaa lakkoofsaa. Kun immoo kan lakkoofsa nu agarsiisu jechuudha. Ibsa lakkoofsaa jechuun fakkeenyaaf konkolaataan lama kaleessa Amboo deeme. Konkolaataan meeqa? Konkolaataan lama kaleessa Amboo deeme kan jedhu kuni lakkoofsa argisiisa. Lama ta'uusaa. Kanaaf lama kan jettu ibsa maqaa lakkoofsaa agarsiisti jechuudha. Tolaan qarshii 100 liqeeffate. Tolaan qarshii 100 liqeeffate. 100 kan jedhu ibsa maqaa lakkoofsaa ibsa jechuudha. Inni sadaffaa gosoota ibsa maqaa keessaa ibsa maqaa abbummaati. Ibsa maqaa abbummaa. Maqibsoota abbummaa abbaan qabeenyaa wantoota eenyu akka ta'e kan ibsanidha. Ibsi maqaa abbummaa. Fakkeenyaaf kitaabni kee kunuunfameera. Kitaabni kee kunuunfameera. Kan eenyu? Kee kan jettu ibsa maqaa abbummaa agarsiisaa jechuudha. Ibsa maqaa abbummaa agarsiisaa jechuudha. Inni biraa intalli keessan roobe deemte. Intalli keessan roobe deemte yoo hin jedhe keessan kan jedhu ibsa maqaa abbummaadha. Kan eenyuti? Kan keessan. Kan isaaniti. Kan kee yoo hin jedhe ibsa maqaa bakka bu'anii abbummaa agarsiisanii jechuudha. Arfaffaa ibsa maqaa iyyaafannooti. Ibsa maqaa iyyaafannoo. Maqibsoonni iyyaafannoo jechoota iyyaafannootti fayyadamuudhaan kanneen maqaa yookiin bamaqa addeessanidha. Kan bamaqa ibsa maqaa kana addeessan
ibsa maqaa iyyaafannooti. Fakkeenyaaf qarshii hammam qabda iyyaafatee jechuudha. In gaafate hagam qabda, mul'anni kee maali, boruun kee maali, maal gochuu barbaadda yoo jenne warreen kun ibsa maqaa iyyaafannoo bakkee maqaa bu'anii warra iyyaafatan jennee ibsa maqaa iyyaafannoo jennee fudhachuu dandeenyaa jechuudha. Inni shanaffaa egaa aga ammaatti kan laallu gosoota maqaa ibsiiti. Maqibsii bakka adda addaatti qoodamuu isaanii agarsiisa. Shanaffaa ibsa maqaa maalummaati. Ibsa maqaa maalummaa maqaa yookiin bamaqaa kanneen ibsanidha. Maalummaa isaa kan ibsan ibsa maqaa maali jedhamu? Maalummaa jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo laallu namni gaariin hin badu. Nama akkamii? Gaarii. Maalummaa isaa ibsaa jechuudha. Ibsa maqaa maalummaati kun. Caalan ilma cimaa argate. Cimaa kan jedhu ibsa maqaa maalidha? Maalummaadha. Cimaa ta'uusaa. Caalan ilma cimaa argate. Inni biraa ja'affaa ibsa maqaa bifaati. Ibsa maqaa bifa maqaa yookiin bamaqa kanneen addeessanidha. Kan addeessan ibsa maqaa maali jedhamu? Bifaa kan addeessan, bamaqa kan addeessanii ibsa maqaa bifaa jedhamu. Fakkeenya yoo laalle asirratti fakkeenya gabaabseen isinii ibsaa jira. Akkuma asirratti argitanitti intalli magaalaa jaalatte. Maal jaalatte? Magaalaa. Intalli magaala jaalatte. Maal jaalatte? Magaala jechuudha. Bifa magaala jaalatte jechuudha. Gabatee gurraacha irratti barreessi. Gabatee gurraacha irratti barreessi. Maal irratti? Gurraacha irratti. Maal irratti? Gurraacha. Uffata adii naaf biti. Kan akkamii? Adii. Bifa ibsee jechuudha. Ibsi maqaa bifaa egaa bifa irratti kan hundaa'e argisiisa. Torbaffaa ibsa maqaa amalaati. Ibsa maqaa amala kan ibsu jechuudha. Amala wanta dubbatamee jiru sanaa kan ibsu ibsa maqaa amalaa. Caalan intala gaarii fuudhe. Tolaan nama eebbifamaadha. Inni akkam namatti tola. Barattuun boontuun baay'ee amala qabeettidha kan jedhu amala kan ibsani. Amala irratti kan hundaa'e ibsa maqaa maalii jennaan jechuudha? Amalaa jennaan jechuudha. Egaa inni dhumaa gosoota bamaqaa keessaa bakka maqaa bu'anii ibsan keessaa inni dhumaa 8ffaan ibsa maqaa akeektudha. Ibsa maqaa akeektuu asitti isinitti mul'achuu baatus ibsi maqaa akeektuu waan dhiheenya yookiin fageenya irratti jirutti quba qabuun kan agarsiisudha. Quba itti qabuudhaan kan agarsiisu akeektuu. Fakkeenyaaf barcuma san irra taa'e. Maalirra? Barcuma sanaa hin akeekti. Kallattii agarsiisti. Maal gochuu akka qabdu agarsiisa. Kanaaf ibsa maqaa akeektuu jennaan jechuudha. Inni biraa fakkeenyi isaa qalamni sun keeti. Qalamni sun kan eenyuti? Kakeeti kan jedhu ibsa maqaa akeektuu ta'aa jechuudha. Walumaa galatti gosoonni ibsa maqaa har'a waliin ilaallee bakka 8tti qoonnee ilaallee maalummaa ibsa maqaa yookiin bakkee maqaa bu'ee toonii maqaa sana nuu ibsu ibsa maqaa jedhamuusaa bamaqa ta'uusaa waliin ilaallee jirra. Walumaa galatti barnoonni keenya har'aa waa'ee maqibsiitii jechuudha. Maqibsi maalidha? Bakka maqaa san bu'ee maqaa sana kan nuuf ibsu. Bakka maqaa bu'ee maqaa kan nuuf ibsu suni maal jedhama? Maqibsi jedhamee yaamamaa jechuudha. Fakkeenyaaf tolaan intala magaala sana jaalate. Kan akkamii jaalate? Magaala jaalate. Kanaaf magaala kan jedhu suni maqibsi ta'uusaa laallee jirra. Gosoota maqibsii
bakka saddeetitti qoonnee ilaallerraa isaan keessaa inni tokkoffaa ibsa maqaa baay'inaati kan baay'ina ibsu fakkeenyaaf barattoonni muraasni dhufaniiru kan jedhu lammaffaa ibsa maqaa lakkoofsaa konkolaataan lama kaleessaan bodeeman meeqa lama kan jedhu ibsa maqaa lakkoofsaa ta'uusaa ilaallerraa inni sadaffaa ibsa maqaa abbummaati abbummaa kan ibsu kitaabni kee kunuunfameera kee eenyuti kan kee kan jedhu ibsa maqaa abbummaa ta'uusaa argisiisa arfaffaa ibsa maqaa iyyaafannoo qarshii hammam qabda yoo jenne inni iyyaafate jennee waliin ilaallerraa shanaffaa ibsa maqaa maalummaa kan ibsuudha inni immoo namni gaariin hin badu fakkeenyaaf namni akkamii gaariin hin badu jennee waliin ilaallerra ja'affaa gosoota maqaa keessaa ja'affaan ibsa maqaa bifa kan agarsiisu intala magaala jaalatte an akkamii magaala kan jedhu maqaa bifaa ibsaa jechuudha inni torbaffaa ibsa maqaa amalaati jennee waliin ilaalleerra amala jechuun wanta dubbatamee jiru sana kan ibsuudha wanta dubbatame san kan ibsu jennee waliin ilaallee jechuudha barnoota keenya irraa keessatti caalan intala gaarii fuudhe intala akkamii fuudhe gaarii fuudhe kanaaf gaarii kan jedhu sini amala ishee ibsaa jechuudha saddeettaffaa ibsa maqaa akeektuudha asirratti mul'atu ibsa maqaa akeektuu maqaa ibsi akkanaa dhiheenya yookiin fageenya irra kan jiru agarsiisuuf fakkeenyaaf barcuma san irra taa'i maalirra sanarra taa'i qalamni sun kan keeti kan eenyu qalamni sun kan keeti kan jedhu waliin ilaallee walumaa galatti barnoonni keenyarraa gabaabbinaan kana fakkaataa maalummaa maqibsii waliin ilaalleerra fakkeenya waliin gosoota ibsa maqaa keessaa immoo bakka saddeetitti qoonnee waliin ilaalleerra fakkeenya wajjiniin viidiyoo kanarraa bifa gabaabaadhaan maqibsi maal akka ta'ee fi gosoota maqibsii irraa barattu jedhee waan yaadeef barnoota kana bifa viidiyoo gabaabaa kanaan isiniif dhiyeesse yaada qabdan karaa koomentiidhaaf karaa teelegiraam irratti waan isiniif gadhiifamuu fi barnoota afaan oromoo kan jedhu seentanii ilaaluu ni dandeessu teelegiraam irraa achirraan yaada qabdan ol kaa'uu ni dandeessu galatoomaa barnoota gaariin isiniin jedha.